Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtan maratti isin akka qabu jecha oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti hima kan oduu isinitti himu ani Lalisaa Alamuuti. Itoophiyaa fi Raashiyaan tumsa dhimmoota odeeffannoo fi tika nageenya irratti taasisan cimsanii kan itti fufan ta'uu ibsani. Itoophiyaa fi Raashiyaan tumsa hunda galeessa dhimmoota odeeffannoo fi tika nageenyaa irratti taasisan cimsanii kan itti fufan ta'uu ibsaniiru. Daayirektarri Jeneraalaa Tajaajila Odeeffannoo Biyyaalessaa fi tika nageenyaa obbo Tamasgeen Xurunee Itoophiyaatti ambaasaaddara Raashiyaa Iyyaavagiinii Taarkiin waliin dhimmoota waloo irratti mari'atanii jiru. Biyyoonni lamaan hariiroo seenaa fi aadaa bara dheeraa qabaachuu obbo Tamasgeen ibsanii jiru. Qormaata Itoophiyaa yeroof mudataa jiru ce'uuf dhimmoota tumsa barbaachisan irratti mari'achuu isaaniis eeranii jiru. Tajaajila odeeffannoo fi tika nageenya biyyaalessaa bilisaa fi dhaabbata piroofeeshinaalii sadarkaa idil addunyaa eeggate taasisuuf tumsi Raashiyaan dhimmichaan taasiftuu shoora olaanaa qabaachuu himan. Tumsi biyyoota lamaanii yeroo rakkinaa qormaata mudatu darbuun bu'aa kan argisiise ta'uu isaa damee odeeffannoo fi nageenyaanis cimee akka itti fufuu marii taasisanii dubbatanii jiru. Itoophiyaatti ambaasaadarri Raashiyaa Iyyaavagiinii Taarkiin gama isaaniin Raashiyaan tumsa dameewwan garaagaraan Itoophiyaa waliin qabdu cimsitee itti fufti jedhani. Hariiroon dhimmoota odeeffannoo fi tika nageenyaa biyyoota lamaanii sadarkaa fooyya'aa akka gahuuf hojiileen adda addaa hojjetamaa jiraachuus dubbataniiru. Ce'umsa teekinooloojii ijaarsa dandeettii fi odeeffannoo wal jijjiiruu irratti waloon hojjechuuf dhimmoota dandeessan irratti Daayirektara Jeneraalaa Tajaajila Odeeffannoo Biyyaalessaa fi tika nageenyaa obbo Tamasgeen Xurunee marii isaanii irratti ibsaniiru. Duula olaantummaa seeraan mirkaneessuu naannoo Tigraayitti gaggeeffame waliin walqabatee ajandaawwan kaan irratti biyyoota michuu Itoophiyaa biroo waliin ta'uun biyyoota cinaa kan dhaabbattu ta'uu tajaajila odeeffannoo biyyaalessaa fi tika nageenyaa irraa odeeffanneen ni mul'isa. Ministeerri galii haala galii sassaabuu irratti insaa waliin ta'uun baankota 5 waliin walii galtee mallatteesse. Gibira kaffaluun dirqama lammummaa ta'uu eeruun danqaawwan hedduun turaniiru. Kanas ammoo ni furraa jedhan deetaan ministeera galiiwwanii obbo Tasfaa'uu Tulluu. Sirni galii sassaabuu karaa intarneetii akka ta'u qophaa'uu ibsuun yaalii irraa akka tures himani. Kunis qaamolee gibira kaffalan bakkuma jiran irraa akka kaffaltii raawwatan kan taasisu waggaa ta'u deetaan ministeera galiiwwanii obbo Tasfaa'een dhimma kana irratti gadi fageenyaan ibsa kennanii jiru. Kunis qisaasama qabeenyaa fi yeroo kan hir'isuudhaas jechuudhaan yaada isaanii ibsani. Kana dura kaffaltiin karaa intarneetiin harka 20 akka ture himuun fuulduratti kana caalaa guddisuuf abdii akka qabanis eeran. Daayirektarri olaanaa insaa Dr. Shumatee Gizaa'uu Derash Platformii Teekinooloojiin kan Itoophiyaanotaan hojjetame ta'uu himani. Sirna galii walitti qabuu biyyattii akka jijjiirus dhaamanii jiru. Namoonni osoo hin rakkatin kaffaltii gibiraa haala salphaan akka raawwatan kan dandeessu ta'us dubbataniiru. Yeroo hundumaa haleellaa saayiberiin kan hubaman dhaabbilee faayinaansii akka ta'an kan dubbatan Dr. Shumateen odeeffannoon qabeenya olaanaa eegamuu qabudha jedhani. Dhukkuba gaalaa haaraadha jedhameef godina Baalee Bahaa keessatti mudataa jiru adda baasuuf qorataa akka jiru eejensiin misooma qabeenya beelladaa Oromiyaa hime. Godina Baalee Bahaa aanaalee 4 keessatti dhukkubni gaalaa haaraan mudatee akka jiru jiraattonni dubbatu. Akkasumas ogeessonni fayyaa naannicha keessa jiran himaatii jiru. Itti gaafatamtuun eejensii misooma qabeenya beelladaa Oromiyaa Dr. Aminaa Abdurrahimaan dhukkubichi godina Baalee Bahaa aanaalee 4 keessatti mudachuu akka hin oolle himani. Isaan keessaa aanaa Raayituu, Laga Hidhaa, Seenaawaa, Saawweenaa fi kaan keessatti gaala ajjeesaa akka jiru dhageenya akka qorataniif ogeessota naannoo irraa ergineerra jedhani. Godinicha keessatti aanaaleen hongeedhaan miidhaman waan jiraniif gareen hirmaataa beelladaa to'atuu fi deeggarsa taasisuu naannichatti ergamuun akka hojjechaa turus himani. Gareen deeggarsaaf ergama gabaasa isaanii keessatti sababa dhukkubaan gaalli du'aa akka jiru fidanii dhufan giddugalli laaboraatoorii naannoo akka qoratu gooneerra jedhani. Samuuda sana laaboraatoorii kan federaalaafis erginee qoratamaa ture garuu murtoon dhimma fudhatamuu waan hin danda'amneef
ministeera qonnaa waliin ta'uun garee lammataa erguun qorachaa jirra jedhan Dr. Aminaan. Itti gaafatamtuun kun gareen yeroo lammaffaaf ergame dhukkubichi maal ta'uu danda'a kan jedhu akkasumattis himuun osoo hin taane qorannoodhaan adda baasuun himamuu waan qabuuf qorannoo geggeessuuf akka ta'e himaniiti jiru. Itti dabaluun dhukkuba ittisuu irratti kan hojjetamu qabu talaallii kennuun ta'uu himuun gara talaalliitti galuuf ammoo dhukkubni adda bahuu qaba waan ta'eef sana dura hojjechaa jiraachuu isaanii himaniiti jiru. Gaalli dhibeen kun irratti argame furrii funyaan irraa qaba, afaanii fi funyaaniin dhiigatu baha, hafuura kutaa jedhan jiraataan aanaa Saawinaa Boonsaa Himad aanaalee akka Seewaana, Raayituu fi Beeltoos gara gammoojjii keessatti lubbuun gaalaa hedduun dhibee kanaan nu jalaa dhumeeraa jechuun BBC Afaan Oromootti himatanii jiru. Haalli jiraattonni keessa jiran baay'ee ulfaataa ta'uu kan himu Boonsaa Himad dhibee sodaachisaa kanaan nama gaalli qabu hundi irraa dhumee harki qullaa afaatii jiru jedha. Dr. Aminaan ammoo dhimma dhukkuba haaraa mudatee jedhamu kana ammatti adda akka hin baanee fi qorannoo erga xumuranii kan bira gahan ta'uu himu. Haa ta'u malee dhibeen kun beekamuun jiru kan aanaa Raayituu qofa keessatti gaala 150 ol kan ajjeese yoo ta'u caamsaa 22 akka eegale ammoo ogeessonni fayyaa beelladaa Dr. Johaar Shey Aliyyi himaniitii jiru. Dhibeen kun sa'a 12 haga sa'a 24 keessatti gaala akka ajjeesu kan dubbatu Dr. Johaar gaalli dhibee kanaan qabame dafee du'a. Sa'aatii 12 keessatti gaala hedduutu dhume gaala abbaan elmatee manatti galee yeroo deebi'u du'ee argama jedhama. Keessattuu gaalli garmalee miidhamaa jiru gaalota umuriidhaan fagaatan kan rimaa qaban kan hoosanii fi kormaa gaalaa fayidha jedhama. Gama biraan ammoo jiraattonni dhukkubichi gaala irraa gara namaatti akka darbu hin oolle kaasu sodaa mallattoo koronaa vaayirasii qaba jedhuunis himamaa jira. Dr. Aminaan ammoo namoota daddarbuu dhukkuba kana ilaalchisee akka naannootti waan nutti himame hin jiru jedhan gabaasa isaa akka hin qabnes himuun ammatti deeggarsa ogummaa qofa kennaa akka jiran himanii jiru. Haa ta'u malee dhukkubni beelladaa hedduun naannoo biraa irraa daangaa ce'uun mudachuu akka danda'an himaniitii jiru. Oduu kana BBC Afaan Oromoo irraa kallattiidhaan fudhanne. Jiraattonni mana namoota Maakrooniin kabaluun shakkaman lamaan keessaa kan isa tokko keessatti meeshaan waraanaa fi kitaabni mana Foostoo Adolf Hitler kan jibbaa warra Jiwush irratti xiyyeeffate qabu argamuun isaa ifoome. Kibxata darbee pirezidaantiin Firaansii Emmanuel Macron daawwannaarraa osoo jiranii kabalamuu isaanii hordofee qorannoo shakkamtoota irratti taasifamaa jiruun mana sakatta'amaa isaa tokko keessatti kitaabni Hitler mata dureen isaa Mein Kampf kan jedhamu jibbaa seemeetii kan qabu argamuun isaa miidiyaaleen garaagaraa fudhatanii ba'anii jiru. Dargaggoonni ganna 28 lamaan mana barnootaa hoteela Kibbaa Baa Firaansitti qabaman. Meeshaaleen waraanaa argaman jedhaman goraadee, albee waraanaa fi qawwee seeraan maqaa dargaggoo saniin galmaa'ee jirudha. Meeshaaleen kun tajaajila kan kennan ta'uuf dhiisuu isaanii garuu wanti adda bahee hin jiru. Pirezidaantiin Macron kaballaan kan dhahaman gurmuu namoota sibiilaan dhorkamanii dhaabbataniitti nagaa fuudhuuf yeroo fiigan dhaqan waggaa ta'u eegdonni isaanii lamaan isaan waliin turani. Kan biroon lama ammoo duubaan isaan qaqqabuuf fiigaa turan. Odeeffannoo qaamoleen nageenyaa pirezidaantichaa eegan jarreen kana biraa akka hin deemne akeekkachiisanii turan jedhu sobaa jedhanii jiru dubbi himaan Macron gama isaaniitiin. Pirezidaantiin Riippaabilikichaa uummata Firaansii waliin kallattiin wal arguu itti fufu akkuma mootummoota kaanii ka jedhan dubbi himaan isaanii Gabriel Attal ta'iin sun erga raawwatamee sa'a muraasa booda Macron taa'ii addatti jedhaniiti jiru. Namni akka malee jeeqxota ta'an sagantaa marii uummataa akka danqan hayyamamuu hin qabu jedhaniiti turani. Namichi pirezidaantichaa kabaluun shakkame leellisaa sirna durii kanneen akka sirna moototaa fi seenaa Firaansii bara meediivaalaa akka ta'e amanama. Madaalli waggaa waggaan biyyootaaf magaalaa jireenyaaf mijatoo ta'aniif kennamuun sadarkaan ni baha. Yeroo koronaa vaayirasii kanatti ammoo magaalaan Niiwu Ziilaandii kan taate Ookland jireenyaaf tokkoffaa irratti filatamtu taateeti jirti. Gareen tikaa diinagdee magaalota 140 kan madaalee ulaagaalee akka tasgabbii ijaarsaa barnootaa fi sirna fayyaa irratti hundaa'uudhaan ifoomseetii jira.
Weerarri koronaa vaayirasii garuu madaallii bara kanaa adda baaseera. Kana jechuun magaalotni Awurooppaa sadarkaan isaanii xiqqaatee kan Awustiraaliyaa, Jaappaanii fi Niwuzilaand ammoo ol dabaleetii jira. Biyyootiin odola ta'an kun weerara koronaa vaayirasii akka gaariitti to'achuun lakkoofsa namootaa hubamanii hir'isuuf dhorkaa kaa'amee laaffisuu danda'aniiti jiru. Biyyoota gamtaa Awurooppaa garuu gama isaaniin raabsaan talaallii isaanii barfatee biyyootiin hedduunis dhorkaa cimaa waan kaa'aniif madaallii bara kanaa irratti dhiibbaa uumeeti jira. Madaallii baranaa Ooklaand tokkoffaa yoo taatu itti aanaan magaalaa Osaakaa, Jaappaan, Adelaide, Awustiraaliyaan, Wiiligitaan, Niwuzilaandii fi magaalaan guddittii Jaappaan Tookiyoon sadarkaa duraa fi duubaan qabataniiti jiru. Magaalaa UK keessaa kan sadarkaa 1-10 keessaa galan hin jirani. Magaalaan kaaba Jarman Hambaarg garuu kufaatii guddaa agarsiisuu isaatiin sadarkaa 13ffaa irraa gara sadarkaa 47ffaatti gadi bu'ee jira. Magaaloti addunyaa hedduun sababa koronaa vaayirasiin akka duraanii jireenyaaf mijatoo miti. Naannoon akka Awurooppaa immoo caalaatti akka miidhaman agarreerra jedha. Gareen tikaa dinagdee magaalotaa kuni sadarkaa gara oliirraa kan jiranii fi jijjiiramni jiraatus sadarkaa gadiirraa kan jiran garuu jijjiirama badaa hin mul'isne jedha qorannoon kuni. Kanaanis ammoo Damaasqoon magaalaa jireenyi caalaatti ulfaataa keessatti ta'e akka taateen itti fufteetti. Sababni inni guddaan waraanaa waliinii Sooriyaan itti fufuu isheetiini. Magaalota sadarkaa gadi aanaarra jiran hedduun isaanii sababa waraanaa ijaarsa isaaniifis sirni fayyaa isaanii kan miidhamedha. Bara 2021tti magaalota jireenyaaf mijatoo ta'an oolan kurnan keessaa kanneen muraasni Ooklaand, Niwuzilaand, Osaakaa, Jaappaan, Adelaide, Awustiraaliyaa, Wiilingitan, Niwuzilaand, Tookiyoo, Jaappaan, Peerzii, Awustiraaliyaa, Zuurik, Siwiizerlaand, Jeneevaa, Siwiizerlaand, Meelboorn, Awustiraaliyaa, Biriispeen, Awustiraaliyaa irraa warreen sadarkaa 1-10 irra jiranidha. Bara 2021tti magaalota jireenyaaf mijatoo hin taane kanneen jedhaman kurnan ammoo Damaasqoo, Sooriyaatti, Leegos, Naayijeriyaa keessa, Poortoo Moresbii, PNG, Daakaa, Baangilaadesh, Aljeers, Aljeeriyaa, Tiroopool, Liibiyaa, Kaaraach, Paakistaan, Hararee, Zimbaabuwee, Du'aalaa, Kaameruun, Karaakaas, Venezuelaa kanneen jedhamanidha. Manni murtii Moskool dhaabbilee nama siyaasaa mootummaadhaan mormuu Aleeksii Naavaalnii hunda dhaabbilee shororkeessaa ittiin jechuun dhorkaa irra kaa'e. Akka murtee mana murtii kanaatti rogeessi kun hojii isaa itti fufaa taanaan adabbii hidhaatu isa eeggata. Akkasumas namoota isa deeggaruun itti fufan ammoo dorgommii siyaasaa keessaa baafamu jedhama. Dubbi himaan mana murtichaa Aleeksii Zayfaawarof lammiileen nama kanaa odeeffannoo jibbiinsaa fi diinummaa mootummaa irratti oofaa turuu isaaniin alatti gochaa finxaleessummaa raawwataa ture jedhani. Aleeksii Naavaalniin tarkaanfii kana booda miidiyaa hawaasummaa irratti yaada isaa wayita ibsatu akka duubatti hin jenne waadaa galee jira. Dhimma kanarratti oliyyannoo galfachuuf akka itti deemu himee jira. Haa ta'u malee deeggartoonni isaa kallattiin qabsoo haala kanaan dura irraa akka jijjiiran itti himeeti jira. Saamicha maallaqaan himatamee kan hidhame ture Aleeksii Naavaalniin wayita gadi dhiifamuuf turetti naamusa mana hidhaa cabsee jedhamuun achumatti hafuu akka himamaa turetu jira. Namni kun himatii isarratti baname himata siyaasaa ta'uu irra deddeebiin dubbataatii ture. Filannoo paarlamaa Raashiyaa fulbaana dhufu gaggeeffamuuf paartiin biyya bulchaa jiru deeggarsa akka hin qabne gamanumaan haalonni akeekan ni jiru. Deeggartoonni Naavaalniin tokko tokko ammallee filannoo irratti hirmaachuuf qophaa'atii jiru. Mootummaan pirezidaantii Puutiin qeequun kan beekamu Aleeksii Naavaalniin amajji darbe akka wallaansa fayyaaf Jarmanii ture gara Raashiyaatti deebi'ee himamaatii ture. Aleeksii Naavaalniin dhibee tasaa isaa ajjeesuu geef pirezidaantii Puutiniin yakkamaa godhee biyyattiin garuu himannaa Naavaalniin kan waakkate ta'uunsaa miidiyaalee gurguddoo addunyaan gabaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffanne kanneen kana fakkaatan turanii oduu isinitti muudaan kan isin faana ture ani Lalisaa Alamuuti. Qophiileen FIB kanneen biroon itti fufuu turtii gaarii.